AI tarii barattoota hedduu gowwoomsaa jira. Namoonni hedduun AI kan itti fayyadamus qormaata itti godhu ofii assignmentiilee garaagaraatti dalaguu fi deebii garaagaraa gaafachuu qofa itti fayyadamu. Garuu haala sirrii yoo itti fayyadamte AI akka hiriyaa thinking partnerii keetii fi yaada bareedaa hedduu fi akka sammuu kee lammaffaatti si gargaaruu danda'a. Ani akka barataa injiinarii tokkotti AI bifa kanaanin itti fayyadamu. Ani barataa injiinaraa sooftiweer injiinariidhaaf qophaa'aa jiru tokko. Guyyaan gorra caalaan isaa maatis C++ fi koodingii fi viidiyoo koontent kireeshinii fi iskilii garaagaraa bullee godhuu irratti xiyyeeffate. AI siistama kana keessaa isa tokkodha. AI ni qonnaadhaaf haala kamiiniin itti fayyadama. Jechuunis duraan haalli qonnaa kiyyaa kana ture. Yeroo qoradhu moojula staatuu kitaaba staatuu ni bana erga mane wanta sun ni godha highlight ni godha short note garaagaraa ni baasa shamaddade wanna kana naaf galee jeetiin ifamansiisa. Garuu guyyoota muraasa booda wanna sun explain gochuu hin danda'u. Amma garuu erga AI dhufe booda haalli ani itti godhuu fi haalli qonnaa kiyyaa hedduu jira. Amma bifa kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf C++ yooniin kan qoddu ta'e modularized screenshot context sun AI tiin kenna ergaan AI kennee booda wanna sun akka modularized nootii kana caalaa ibsuu fi fakkeenyota real world example hedduu akkanaa kennu ofii akkasumas bifa photo video visualizing graphic garaagaraa akka kaasuun gaafadha jechuudha. Yeroo kana real understanding yeroo kana tahaa jechuudha. I'm prompting usually kana fakkaata. And that change everything. Chalsee shamaddu qofa osoo hin taane wantoota kontekstii dhugaaniin gad hubadhaa haa jechuudha. Wanni kutaa barbaachisan isa kana. Wantoota kana ergaan achirra kontekstii ibsisee booda deebii fi kana laaluu osoo hin taane durseen AI cufee bilbilas cufee ofii xiyyaa waan sun deebii kennuudhaaf force if godhaa jechuudha. And dhugaan waa understand godhuun yeroo kana jira jechuudha. Dafee baradhaa saffisaan baradhaa waa hedduun yaadadha fakkeessu dhiisan naamusaan gataa waa hunda baradhaa jechuudha. Kana barataan hundi godhuu ni danda'a. Wanta sirraa barbaachisu disipiliinaan cheat godhuu disipiliina qabaattee cheat godhuu dhiisuu qofaatu sirraa barbaachisaadha jechuudha. Meeshaalee piroograamii fi aappii piroograamii tokko siif hin barbaachisu. AI inni lammaffaa karaan lammaffaan itti fayyadamu akka hiriyaa yaada kee chaalenjiitti na godhu tokkotti. Gizeen murtii murteessu gizeen pilaana tokko baasuu fi yeroo gizee yaadonni garaagaraa waliin qabe yeroo kanattis AI fayyadamaa jechuudha. Amma viidiyoo kanas yeroo dalagu AI fayyadameetiin jira. Yaadonni viidiyoo hedduun gizeen wal qabe asirratti AI yeroo kana yaada kana niin kannaa fi kontekstii kiyaniin ibsaa fi ani barataa injiinaraa akkanaati haalli kiyya kana fakkaata viidiyoo kana kireet godhuun barbaada. YouTube channel kiyya waan akkanaati asirratti maaltu realistic fakkaata. Ijoon promptii bifa kanaan hannaaf. Asirratti practical technique asirratti na gargaaruu danda'u maal jeenitiin gaafadha. Kun waa hunda jijjiira. Garaagarummaan jirus kontekstii bareedaa AI fi gizee kannatan outcome bareedaa AI irraa argattanii jechuudha. Lakka waa qacalootti ibsituuf achimnis bu'aan isaattis irraa bu'aa bareedaa irraa argattaa jechuudha. AI weekly planidhaafis ittiin fayyadamaa jechuudha. Yeroon maatis C++ content creation kireet godhu torbaanota karoora torbaanii ittiin baasii fachiisaa jechuudha. Iskeejilii kiyya kan torbaanii guututti niin kannaa fi haalli guyyaa kiyyaa maal akka fakkaatu fi maal akkaan godhu AI niin himaaf jechuudha. As yeroo kana AI bifa kanaaniin wanta gaafata. Asti maaltu realistic fakkaata maal dursaaf akkaan kennuu qabu niin ibsaafi jechuudha. Fakkeenyaaf bifa kanaa jechuudha. Ani guyyaa afternoon sa'a 3 session sa'a 3 yeroo itti C++ coding qodhuun qaba daqiiqaa 90 booda focusing ni bada maal gochuun qaba tekniikni asin gargaaruu danda'u maal jettiin gaafadha. Garuu asirratti sirri tokko barbaachisaa. AI akka dhugaatti treat hin godhina. Yaadoo keessa challenge godhuuf qofa itti fayyadama. Yaadoo keessa challenge godhuuf yaadoo keessa qulqullinaan akka yaaddan isin godha jechuudha. Prompt ruling isin godhuu qabdan sirrii promptitti kannataniif promptii gadeen promptii laafaan bu'aa outcome laafaa isiniif kanna. Promptii bareedaan lakka kontekstii fi haala waan sunii sirriitti ibsitaniif bu'aa outcome bareedaa irraa argatu. Ani AI haala kanaanin itti fayyadamaa jechuudha. Study smart, execute better and learn faster and execute consistently. Bifa kanaanin itti fayyadamaa jechuudha. So atis nama
istiilii garaagaraa barachuu barbaaduu fi daftee teknoolojii itti fayyadamuu barbaaduuf AI fi kontentii garaagaraa baruu barbaaddu yoo taate YouTube chaanaala subscribe godhisiin jaa. Asirratti joornii hunda dookumentii godhaa jirra. Viidiyoo itti aanu keessatti wal agarra.